Magaalaan Naqqamtee haala nageenya ishee wajjin ilaalchisee nageenyi jiraachuudhaan misoomni gaarii jiraachuudhaan namoonni baay'ee ilaalcha adda addaa qabu. Iddoo jireenyaa fi magaalaa baay'ee hawwatamtuu taate innan duraan beeku innammaan beeku adda adda. Biyya biraa fakkaatteerti jechuudha. Amma jijjiirama baay'ee fiddeetti. Kana caalaa waan arginu jedheen amana. Magaalaan Naqqamtee haala nageenya ishee wajjin ilaalchisee namoonni baay'ee ilaalcha adda addaa qabu. Garuu sadarkaa ammaatti magaalaan keenya baay'ee nagaa fi miidhagduu taatee jirti. Miira adda waan natti dhaga'ame anaan. Sababni isaas nageenyi jiraachuudhaan misoomni gaarii jiraachuudhaan magaalaa baay'ee hawwatamtuu taate eenyumtiyyuu namni as keessa darbu osoon as keessa jiraadheedhe kan itti hawwu ta'eera. Magaalaanis baay'ee qulqullaa'ee miidhagee waan akkas bareedee fi keessa jiraachuudhaaf yoomumayyuu kan nama hawwatu waan ta'eef baay'ee jijjiirama guddaa kan fide ta'uu isaatu natti mul'achaa jira. Biyya biraa fakkaatteerti jechuudha. Keessa jiraachuuf magaalaa hawwattuu taatee jirti, giddugala daldalaa akkuma kana magaalaa bareedduu faayamte taatee jirti. Kun immoo kan inni agarsiisu kutannoo geggeessaa agarsiisaa jechuudha. Waggaa tokko dura Naqamteen dhufeen ture. Naqamtee gaafan dhufu uummata Naqamteetti ergaadhaan maddeen ture. Carraa nu kennaa, karoora qabnaa, kaayyoo qabnaa, biyya keenya jijjiiruudhaaf rakkoon sammuu hin jiru. Kan nu ajjeesaa jiru wal utubuu waliin dhaabbachuu dadhabuu keenya. Carraa tokko nu kennaati waan gochuu dandeenyu hin laallaa waliin jedheen ture. Uummanni kun akkuma beekamu uummata garraamiidha. Ummata jaalalaan beekamuudha. Ummata yaada beekumsa hawwuudhaan barbaaduudhaan beekamuudha. Gaaffii sana fudhatee nu wajjin dhaabbachuu danda'ee jira. Sana booddee eega kooridariin Naqamtee jalqabame ji'a torba guuteedha. Naqamteen har'a waan isheen fakkaattu egaa anis argeera. Isinis agartaniittu. Kan uummata keenyaaf malu kanuma. Kan uummata keenyaaf tolu kanuma. Waan miidhagaa, waan bareedaa, waan qulqulluu, ijoollee egereef waan abdii ta'u ijaaruudha kan nu ta'u. Magaalaa kana misoomsuudhaaf yookiin magaalaa kana bareedduu gochuudhaaf dadhabbiin isaan itti dadhabaa turan baay'ee namatti toludha jechaadha. Jalqabbiin jiru baay'ee bareedaadha. Inni jalqabame kun immoo iddoo hundumaa ga'ee waan guddaa arginedha yaada. Muummeen ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed gara keenya dhufanii daawwannaa isaanii bulchiinsa magaalaa Naqamteef godhanii gammachuu guddaan keessattuu uumee jira jechuudha. Jaalala qabuuf uummanni gaafatti agarsiisaa ture. Isaanis jaalala uummata magaalaa keenyaaf qaban akkasuma naannoo keenyaaf qaban yeroo isaan agarsiisan gammachuu guddaatu natti dhaga'ameera jechuudha.